bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti hojiiwwan ganna kana hojjetamaniin bu'aaleen gurguddoon argamu himameeti jira. Kutaan magaalichaa raawwii hojii gannaa ilaalchisuun raadiyoo ABS'if addatti ibsa kenneeti jira. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa aanaalee 4 kan qabu yoo ta'u magaalichatti hojiiwwan garagaraa ganna kana hojjetamaniin bu'aaleen gurguddoon galmaa'aniiti jiru. Hojiiwwan gama misoomaa, hawaasummaa, tajaajila lammummaa, horsiisa, carraa hojii uumuu fi hojii nageenyaa dabalatee kanneen biroo hojii gannaa bara kanaatiin hojjetamaa turaniiti jiru. Hojii raawwachiisan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa hojii ashaaraa magariisaatiin ganna kana biqiltuuwwan 800 ol dhaabaman keessaa 200 ol kanneen nyaataaf oolan hojii gannaatiin dhaabamuu himaniiti jiru. Keessatti hojiilee kutaa magaalaa kana keessatti akka ganna kana qabannee hojjechaa jirru keessaa tokko hojii tajaajila lammummaati jechuudha. Hojii tajaajila lammummaa jalatti keessattiyyuu hojiilee gurguddaadha kan hojjetamaa jirani. San keessaa akkuma fakkeenyatti kaasuudhaaf ashaaraa magariisaa fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Ashaaraa magariisaa akka kutaa magaalaa keenyatti karoorri nuu kenname keessattiyyuu karoorri qaban naannoo 800ti. Raawwii keenya garuu ilaal karooraa ol persentii 100 ol raawwannee jechuudha. Naannoo 800 224 kan ta'u biqiltuu bara kana bilookii hundarratti dhaabuu dandeenyeerra jechuudha aanaalee keenya afran keessatti. Kana keessaa kan nyaataa biqiltuun bara kana dhaabne naannoo 294,720 kan ta'u biqiltuu nyaataa dhaabuu dandeenyeerra jechuudha. Biqiltuuwwan nyaataa kun avokaadoo, zayituunaa, paappaayyee akkuma sila daawwiirratti ilaalaa turtan sun gosa biqiltuu hunda karaa jechuun danda'amu kan nyaataaf egeree borootiif illee maaddii madaalawaa keenya guutuu godhuu danda'an. Jiddu galeessa godhachuudhaan hawaasni hundi jechuudha akka fuula isaa dura yoo xiqqaate abbaan warraa tokko biqiltuu nyaataa 3 dhaabuu qaba. Kallattii jedhuun magaalli kabajamoo kantiibaan keenya kallattii kaansan irra hundoofne kanaaf biqiltuu nyaataa kana dhaabuu dandeenyeerra jechuudha. Hojii arjooma dhiigaatiin wal qabatee ganna kana akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti dhiigni yuunitiin 250 sassaabamuu manneen harka qalleeyyii 20 ijaaruuf karoorfamee 22 ijaaramuu fi 22 ammoo suphamuu sagantaa nyaata barattootaatiif midhaan barbaachisu walitti qabamaa turuu meeshaalee barnootaa kobbee fi qubeessaa dabalatee dabtarri darzana 2,000 ol hojii tola ooltummaa gannaatiin barattootaaf walitti qabamuu dubbataniiti jiru. Akka kutaa magaalaa keenyatti arjooma dhiigaa keessattiyyuu ganna kana keessa gaggeessuu dandeenyee jirra gandoota keenya irratti. Kanaaf kana wajjinis wal qabatee naannoo namni 250 ol ta'u yuunitii 250 ol ta'u arjoomni dhiigaa raawwatamee jira jechuudha gannuma kana keessatti jechuudha. Kanaaf keessattiyyuu kaka'umsi dargaggootaaf dubartoota keenya hojii kana wajjin wal qabatee ga'een isaan taphachaa turan olaanaa ture jechuudha. Kanaaf keessattiyyuu haadholii sababa dhiiga dhabuutiin lubbuun isaanii akka hin dabarreef hojii gannaa kana keessatti hojii kana hojjennee jirraa kan jedhu san kaasuu barbaada. Inni biraa keessattiyyuu tajaajila lammummaa jalatti hojiin biraa kan kaafnu nyaata barattootaa kaasuu dandeenya jechuudha. Buusaa Gonnofaa wajjin wal qabatee akkuma kallattii kaa'ameen buusaa Gonnofaa keessattiyyuu waan gurguddaa hojjeta. San keessaa inni tokko nyaata barattootaa walitti qabudha jechuudha. Tajaajila lammummaa jalatti nyaata barattootaa kan akkuma aanaalee hunda irratti argaa turtan san aanaaleen keenya afraniyyuu nyaata barattootaa keessattiyyuu kan waan ji'a 6 ga'uu danda'u aanaalee walitti qabatan jiru akkasuma kan ji'a 3 akkasuma ji'a 4 aanaalee walitti qaban ni jiru jechuudha. Kun hirmaannaa uummataatiin kan ta'e jechuudha. Hawaasa hirmaachisuudhaan kan walitti qabameedha waan ta'eef nyaanni barattootaa kun keessattiyyuu barattoota keenya egeree boruu ijaaruu keessatti mootummaan kallattii qabatee deemaa jiru saniin yoo ilaalu gama kanaan hojii guddaatu hojjetame jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma ilaaltan kuusaa keessatti nyaanni kuufameeti kan jiru kun immoo qophii nyaata barattootaa fulbaana irratti manni barnootaa yoo banamu barattoota keenya nyaachisuudhaaf qophii godhaa jirrudha waan ta'eef almost persentii guddaatti deemnee jirraa kan jedhu san kaasuun barbaada. Kana keessattis isinis argitanii jirtan waan ta'eef aanoleen keenya sochiin gama kanaan godhan guddaadha jechuudha. Kana malees hojiiwwan qulqullina magaalaatiin wal qabatee bu'oowwan lolaa gannaa hedduun qulqullaa'uu fi manneen barnootaa 10 ta'an haaromfamuu danda'aniiru jedhanii galii magaalaa guddisuufis hojiiwwan gurguddoon hojjetamuu fi hojjetamaa jiraachuu himaniiti jiru. Galii wajjinis wal qabate akkaataa karoora qabanne saniin galii mootummaa walitti qabaate kan jiru keessattiyyuu mootummaan tokko mootummaadha kan jechisiisu galii walitti qabuutu irra jiraata waan ta'eef karoora keenyas karoorri nuu kenname naannoo akka magaalatti kutaan magaalaa keenya biliyoona 3tu kennameef waan ta'eef isa milkeessuudhaaf caasaan keenya sadarkaadhaan jiru xiyyeeffannaatti kennee kan hojjechaa jiruu fi ammallee daldalaan keenya galii mootummaa karaa addaatiin kafalaa kan jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Hojiin gama kanaan hojjetames
hanga ammatti jajjabeessadha kan jedhu san qabna. Fuuldurattis cimsinee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Gama nageenyatiinis hojiiwwan hedduun hojjetamaa turuu kan himan obbo Yimanuun keessumaa qaamoleen sadi qaama siyaasaa, qaamolee nageenyaa fi hawaasni wal hubannoo fi xiyyeeffannoo guddaadhaan hojii nageenyaa irratti hojjechaa turuu dubbataniiti jiru. Qaamota sadi qindeessineeti hojii nageenyaa kan hojjechaa jiru jechuudha. Inni jalqaba hojiin kana keessatti qaamni hirmaatee jiru qaama siyaasaati. Qaamni siyaasaa caasaa nageenyaa wajjin qindaa'e, inni sadaffaan immoo hawaasa keenya jechuudha. Qaamota sadeen kana walitti qindeessine hojii nageenyaa keenya kan hoogganaa jiru ta'uu isaati. Yeroo ammaa kanas qaamoleen sirna dulloomaa biyyatti deebisuu barbaadan hammeenyaa fi seenessa dharaatiin hojii diigumsaa irratti bobba'aa jiru kan jedhe obbo Yimanuun Oromoo jibbanii Itoophiyaa yaaduun waan hin danda'amneef warri kun seenessa sobaa fi ajandaa maseenee dhiisanii dhugaa waloo saboota biyya kanaatti amanuun qalbii ofiitti deebi'uu qabus jedhaniiti jiru. Bakka Oromoon hin jirretti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana yaaduun hin danda'amu jechuudha. Sababoota gurguddoo mataa isaa qabaachuu danda'a. Inni jalqabaa biyyi kun biyya bal'aadha. Keessattuu naannoon Oromiyaa fudhannu biyya giddu galeessa biyyaatti argamudha. Riisorsiidhaanis waan hundaanuyyuu haala teessuma isaatiin, haala baay'ina uummata isaatiin biyya kana keessa biyya saba guddaadha jechuudha. Biyya kana qofaa miti gaanfa Afrikaa irrattis yoo fudhan Afrikuma keessattuu sabni Oromoo saba guddaadha. Sabni kun immoo biyya kana keessatti gahee mataa isaa taphachaa ture. Saba kana addatti baastee biyya Itoophiyaa jedhamtu tana ijaaruun hin danda'amu. Yaalamaas ture waan ta'eef hin danda'amne jechuudha. Oromoo dhiibaa biyya kana ijaaruudhaaf yaalamaa ture. Garuu immoo biyya kana dhugaa walootiin ijaaruun hin danda'amne. Dhumarrattis uummanni keenya tokkummaa sabdaneessaa cimsuun shira diinaa karatti hambisuu akka qabuu fi nageenya ofiis akka tikfatu dhaamaniiti jiru.